Aye, biyyi teenyeessa jenna. Biyyi teenyeessa. Itoophiyaa keessa eessa nuti? Oromiyaan kutaa meeqaf jalaa qabdi? 11. 11 jalaa qabdi. 11 keessaa 11 haa hisaabnu. Oromiyaan kutaa 11 jalaa qabdi. 11 huno. Tokkoffaan maali? Harargee. Lammaffaan Shawaa. Sadaffaan Wallagga. Afraffaan Ilubbaa Boor jechuudha. Ilubbaa Boor. Afraffaan Ilubbaa Boor. Shanaffaan Jimma Abbaa Jifaar. Haya, meeqa Jaaffaayyoo? Jaaffaan Jaaffaan Walloo 6. Haya, obsiga. Torbaffayyoo? Harrayyuu. Saddeettaffayyoo maali? Booran. Saylaffayyoo? Guji. Haya, kurnaffaa fi 11ffayyoo? Kurnaffaa fi 11ffaan maali? Amma nattuu gaafii taatee jirti laa. Sin barsiisa nattuu gaafii uumtee jirti. Tokkoffaa isa yaal jenna? Harargee. Lammaffaan Shawaa. Sadaffaan Wallagga. Afraffaan Ilubbaa Boor. Shanaffaan Jimma. Jaaffaan Walloo. Torbaffaan Harrayyuu. Saddeettaffaan Boorana. Saylaffaan Gujii. Kurnaffaa fi saylaffaa isa abbaa keenyaatiif hin nameen maan danduuti. Itti rakkanne isinitti guuta warri duraalaa jirtan itti rakkanne.